rakkadha jetteetis hin yaadin namaan darbamteefis hin rakkatin. Jireenya kan keetiif bakka rabbiin kee irra sahaa jiraata. Ilma namaa hundaafuu abshii jedhii fi deetiin jiraatu. Na darbanii fi na jibbanii fi jettee fiduu dandeefi. Tarkaanfii kan kee fuula duraatti akka itti of agarsiisa. Fakkeenya saree kanaatirraa ta'ee fakkiin ati ilaallattuu fi jireenya kan kee fuulduraattis waan irra dabaluun akka itti dhaabbatu taasisa jeetii yaada. Akkuma seenteen laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuun chanaala keenya dabalatu akkuma seenteen daawwadhu. Hamtuu fakkeenya ija rabbiin ta'ututti si baasa. Jireenya kan kee keessatti bakka ittiin gara rabbiin si buusuu laatuun mala. Saayiba dhabas si dhiisanii saayiba gaafate harkattuun gammachuun sun irra cimtuudhaan. Saayibni ati harkattuu yoo diina sitti ta'es rakkattee osooniif isaaniifis harka kanneen dheessitee turaa fi guutuudhaas. Hangaaniif intaanii si jibban isaan irraa baafattee bakka dhokaan irra si baasutti jiraatan. Akkuma saniinuu obsitee taa'uu hin ta'u. Waa hundaa'uu ergaaniif dabaltee booda abshir jettee obsitee obsaan deemta. Ammallee taanaan kan dhufeessiniifis osoo harkaan kennatiin fuula kee duratti jirta. Waan abalu maal ta'e abalu akkasuma godhee abaluutti kan abalu jechuun duubatti lakkisiisa. Kanaafis immoo imala kan kee karaa deemaa jirtu san itti fufuun si barbaachisa. Akkuma deemuu jirtu rakkoon si mudatus rakkoonis waan mokkoramaa jirtuuf obsuun hin oolamu fakkeenya sitti taati. Sareen kun akkuma deemuun eela seeni. Eela kana keessaa ba'uun rakkoo hamaa itti ta'etti jira fakkaata. Duuba itti deddeebi'eeti jira. Jireenya qormaata. Bakka seenan irraa ba'uun hin danda'amu. Duuba deddeebi'uun kan ammoo si mokkorsiisu jira. Rakkoo fakkeessee bal'ootti si baasuu deema. Kun immoo taateedha. Kuni hundumaa cabsitee fageessitee keessaa ba'uudhaaf waggaa dheeraa si fudhata. Sirra dacha'ee si deddeebisa. Akka bakka namaan taaneef mataa keessa qaba. Wal dhiibdee gaafa gaara guddaa sun ciisitu kan jiru guutuun gadi jigeef fakkeenya seeta. Akka immoo akka furmaata see ta'utti yaadamu. Jalaa ol guutamaa hubbatti akkas ol darbaaf fageenya isaatirra. Hanga reefootirra immoo haasidummaan isaa kan gubbaa sun irraa gadi deebisee kan akka waliin baane goote saricha kan ol baasuuf tarkaanfii fudhachaa jirti fakkaatti. Sarichi kun boolla sana keessaa buufata tarkaanfii godhee jira. Daddabateetis iyyatee jira. Naannoo sana guutuu namni hin jiru. Nammoo akka carraadhaa ta'e hammaan isatti yaadu. Obsaan dhugan siila goramsaa akkuma jaansun akka ta'e keessatti dafqee fudhate. Ittuma deemaa jiran malee. Iftuu hin deebine. Ammaasis akkuma deemaa jiru sanumaan irraan gahaatti jira. Tarkaanfiin inni fudhachaa jiruu fi taateen isaa waliin kan nama ajaa'ibsiisudha. Irra deeme asiin gaheetti jira fakkaata. Wal duraa duubaan itti jabaate fakkaata yaadni isaa. Tarkaanfiin inni fudhachaa jiru guutuun kan biyyattii guutuu ajaa'ibsiise. Wal duratti immoo deeme gadaadheetti jira. Rakkoo isaa obseetu ture. Mee eessarraa haa ga'u. Garumaa oolumaan gamoon hin gorree isin gorree achi hin gorree. Ammallee inni keessaa booda tattaafachaa jira. Jireenya saniif harkaan kanneen yeroo xiqqoo illee kittaa'ee hin beeku. Illaafanne hin gaddamne iyyoonsa isaa itti jira. Bakka sun keessaa bahuu dhabuun isaa hedduu isa gaddisiisa. Garuu akkuma sanumaan gadi taa'ee akkasuma jira. Sagaleen isaa halaala irraa dhagahameetti jira fakkaata. Namni ooyiruu isaa dalagachaa jiru. Gurra isaa qabatee sagalee nama kanaa sagalee iyyoonsa saree kana dhagaha. Laata karaa kamirraa naannawa inni itti jigatan barbaade harkeeti jira fakkaata amma immoo harkaan qabee ol fuudhuudhaaf bineensa kana yaada. Rakkoo si fakkeessee rabbiin bal'ootti si baasa. Reefu dargaggumee saayiba lamaan isaatti dhabee bineensaaf nama jettuun itti jibbame amma immoo saayiba nama harkate. Kun immoo fakkeenya ajaa'ibaati. Fakkeenya jireenyaati. Irraa dhiqee as keessaa baasuuf tarkaanfii godhaa jira. Biyyee isa irratti dachee sana guutuu mataa gara gubbaa irraa kaasee hanga gara jalaatti irraa haxaawee waliin gahaati jira. Kun immoo taatee ajaa'ibaati. Jireenyi hangumatti obsitu akka innis si dura deema. Ati obsite taanaan si laaffatee deema. Yeroo duraatti qabbana keessa ture. Kanatti keessa ture ari'amaa ture. Uffata harkatu. Uffannaa harkatu saniin rakkoo gooti bal'ootu jira. Harka namaatiin waliif fudhanne. Reefummoo jallisee irra darbee jireenya isaa guutuu akka jallisa sanumaan imaanni as godhatee obsaas godhatee sabbaree jira. Osooniif reefuu saniitiif jibbee karaaniif baruu dhabee saayibban isaa sun ittiin sidaamee waliin deemees jireenya isaatis kara saayibban isaa sun osoo deemu isaan mata fudhatamee harka namaatiin manatti galameeti jira. Mana namaa keessa dhaqe. Akka namaa ta'ee namatti namaan darbamee namaan irraa dhiqamee jira. Kun immoo jireenya ajaa'ibaati. Maaltu kana fakkeesse inninis bineensa. Bineensinis isa jibbee isa nyaachuuf yaalee ture. San hundarraa na taate amma immoo kun harka namaatiin argamaa jira. Wanni hundinuu hammumatti obsitu takka isaanis si obsan. Harka namaatiin nyaachaa jira. Reefu immoo harka namaatiin maqina ta'a. Immoo obsaan nyaata. Daljee taa'ee fuula namaa keessa eegaa jira. Kun taatee ajaa'ibaati. Biyyoota garaagaraa keessatti wanni kanaa kun xaamadee hin eegu. Maal ta'a mareeyyaa kun egaa itti fufee jira. Gammachuu ati reefu dhabdee gadditu sun
gadda sanarraa rabbiin gara gammachuutti akkasiif jijjiiruuf jireenya kan kee guutuu kanatti qormaata jettee itti yaaddu san laaftootti akka inni si deemu amma immoo ooluu keessa deemee namaa waliin darbe reefu immoo jibbamee namaan darbame jireenya isaa keessatti obsa itti toluun isaa haala kanaaf dawaa guddaa isaafis ta'eetu sareen kun hanga inni obsa takka obsuuf fakkeenya jireenyaa guddaadha ta'eetu jira.